Maqabbaa kan ilmaa kana fuura qulqulluu sadan waaqayyo tokko ameen. Jaalatamtoota obboloota koo egaa uffanni yeroo darbe bitame kun haala kanaanidha kan kennamaa jiru. Waaqayyoon isa qabdan isinii eebbisee hedduu qabammoo isinii kan irratti isiniif haa guutu isiniin jennamaati waaqayyo. Namoota rakkatan uffisuun waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos daaree daara nan baafnee beela'ees beela nan baafnee bu'uura jedhu sana hundi godhachuudhaan haala kanaan namoota rakkataniidha kan uffisaa jirru maatii waaqayyo. Dhugumatti waaqni rakkattoota kanaa egaa isin eebbisa rakkina keessaa gidiraa keessaa isin baasaa dhuguma dubbachuudha. Waan guddaa lubbuu keenyaaf kana caalutti hin argannu maatii waaqayyo. Baay'ee tokko namatti tola. Egaa haala kana fakkaata. Ayyaana gaarii isin haa ta'u. Hoggaan isin haa ga'u. Baga isin hin ga'e ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Jabaadha isin faana jirraa aga dandeenya. Eshi. Warra daa'immaniitiif akkas amma guddaaf xiqqaa wal caaluu danda'a. Warra daa'imman qabaniif daa'ima nama qabduuf xiqqoo guddaan kenname nama kophaa ta'u immoo nama tokko xiqqaa kennina jechuudha. Isa kanatti hin qabaminaa daraa keessa. Ayyaana gaarii isin haa ta'u ishee namni gaa lubbuudhaan waggaa 100 biyya lafa kanarra hin jiraatu. Haguma jiraattan kana immoo waan gaarii hojjechuudhaan waan gaarii dubbachuudhaan xumura. Ishee waggaadhaan isin haa ga'u jara. Ayyaana gaarii isin haa ta'u. Amin. Ufatan Nabi. Amin. Warki Nabi. Amin. Aku mana nuah kawan itu Rabbi sana kawan. Amin. Kadang kapil. Berkata. Ayo kula boleh telur. እግዚአብሔር ይስጥልን በቤቴ ትስጥልን ገብርኤል ይስጥልን እኛ ዋልንበት እናንተ ዋሉ እመቤቴ አሁንም ግሸን ላሊበላ አክሱም ድረስ በረሃ ለበረሃ ሄዳችሁ ይሙላላችሁ እኛ ለኛ እንደረዳችሁ እናንተንም እግዚአብሔር ይርዳችሁ ገብርኤል ይርዳችሁ የወለዳችሁ ሁሉ ይባረክ ይባርካችሁ ለትልቅ ደረጃ ያብቃችሁ እመቤቴ ትጠብቃችሁ ኪዳነ ምሕረት ትጠብቃችሁ ስላሴ ይጠብቃችሁ እና እመቤቴ እንደው ከላይ እስከ ታች ድረስ ይጠብቃችሁ እኛ በልተና ጠጥተና ሁሉ ቦታ ደርሳለን እኛ የደረስንበት ቦታ እናንተም ድረሱ ይጠብቃችሁ ሰንበት እግዚአብሔር ይስጥልን ከሰማያት ወርዶ ከድንግል ተወልዶ በእኛም ባዳነበት እናንተን ቅዱስ ገብርኤል ልኮ ያድናችሁ አሜን የሄዳችሁበት የሰጣችሁበት እጃችሁ ላይ ለምልምላችሁ አሜን እንደ በማለት እናመሰግነዋለን ብድግ ብለን አባታችን በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችን ሁሉ ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ
እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ መልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ለሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ጸጋን የተመላሽ ንጽሕት ሆይ ደስ ይበል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታ ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታንና ምሕረቱን ለምኝልን ኃጢአታችንን አስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። የአብ ቸርነት የወልድ ጸጋነት የመንፈስ ቅዱስ አንድነት አይለየን። የእናታችን የድንግል ማርያም አማላጅነት በውጭም በደጅም ያሉትን ይጠብቅልን። አባ ከነልማ ከነፎሮ ቁልቁሉ ሰደን ዋቀዮ ቶኮ አሜን። መቃባ ከነልማ ከነፎሮ ቁልቁሉ ሰደን ዋቀዮ ቶኮ አሜን። jaalatamtoota maatii waaqayyoo ijoollee haadha keenya qulqulleettii dubaroo maariyaam hedduma jettanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa inni kun kennaa lammaffaa isa kaleessa obboleettiin keenya gara galgalaa maallaqni ishii qarshii 2000 galee sanadha. Hafuurra jenneeti egaa wanta nyaataa immoo rakkattootaaf binne. Inni kun paastaa kaartoonii lamadha. Paastaan kaartoonii tokko qarshii 520 lamaan isaa qarshii 1040 ta'a jechuudha. Inni biraa immoo isa kana kan argaa jirtan mokoroonii naannoo kiiloo 19 qarshii 50 kan binne fi feestaala kana dabalatee waliigala qarshiin obboleettiin keenya nu ergite qarshii 2000 asirratti xumurame kan jedhu isa kana akka hubattanii fi waaqayyoon hunduma keenya iddoo jirrutti nu haa eegu. Yeroo nafe mana waaqayyoo keessa isin haa ta'u. Waaqayyoon bara jireenyaa keessan isiniif haa eebbisu. Waan hojjennu kana waan foonii kan ittiin ta'u otoo hin taane galaa jireenyaa lubbuu keenyaaf waan ittiin argannu hunduma keenyaaf nu haa taasisu. Waaqayyoon yeroo hafee mana isaa kana keessatti nu haa qusatu. Dhaaltota mootummaa isaa akka nu taasisu jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waaqayyo bara jireenyaa keessan haa eebbisu. Ulfaadha.